السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور نصرات وبكم فيانا جايك سني جرتو وبدينا الحمد لله رب العالمين. أنا فيانا جايك هي كلا ربي. شوفوا يا جماعة وهن كان الرئيسي وهن التلقام كانوا تكوتي في ستشو بربادا ما إني وان سميا لمني اتسني دي بيا وننتا بقى باقي تكون إبي أفما دي بي نجيب بسيسي جدي تكو سني فيما ما إني وجدتني والله كنا كان أني نمغاري سيسيا قارو جتشون وان سميا كان الرتي مرة ميك فيديو اللي ورا بديها صفتي لايف يرو مكا جولي مانا بنتني سميا رفسن دي أي تريد يولي تسينتي بكا أكنا منا من جتي صفتي كومنتي ليو جولين توكو فيديو سميا رتي ورا بنجتشون أي تي أتجلت الرفسيتي أنا باهي توكو تهجب والله لازم سبحان الله هرياك خلافها جرتي namni kun maaliif akkana ta'a? Rabbiidhaati obboleeyyan gaafa hiriyaan keessan tokko waa balleessitu maaliif dhayxanii keessaan yaa hiriyaatiyya waan akka kanaa kun sirraa hin bareedu maqaasi baddii waliin nu badaa birriisii kana deebisii jedhee tanatu ana ta'e jechuudha hiriyaa kiyya taate wallahi yoo isin nyaattellee yoo isin dhabdellee ofii kiyyaa gargaaree isiirraa kaffala malee ana akkanatti hin ta'u. garuu isin kun jechuudha subhanallah bakka miiqatti wama sumayyaa kan sumayyaan garuu maashaallah tabaarakallah addee kanatti dubartii beektuu dubartii collee akkasiin taate hubadhe marsii tokko gadi baatee jechuudha ani nageenya yaani viidiyoo isin tokkollee kennaa irratti waraabde xatti jetti jechuudha tuffattee itti dhiifte hayyee maaliif gaafa hiriyaan keessa waa balleessitu waa dhayxanii keessaan gorsitanii dhowwitanii satartanii hamma isinii danda'ame jechuu yoommoo kun isinii hin danda'amne yoo xatti jedheen harka keessaa fudhee ta'a malee wallaahi hiriyaa koo akkatti nama kaanii wajjin xiqqeessee maqaasii haasa'ee maalin jedhuwan abadan nama ammaa kana subhanallah keessumatti dubartii kana yeroo tokko nama sodaachisa wallahi laazim rabbiin dubartii akhlaaqa qabdu rabbiin sodaattu yaani kawaa yaaddu isinitti qabu hiriyaa yeroo baafattan isinillee obboleeyyan ijoolleen shamarranii wallahi hiriyaa durbaa jechuun wallahi billahi baay'ee tokko hamtuudhas baay'ee tokko gaariidhas kanaafuu hiriyaa yeroo baafattan nama gaarii ka akhlaaqa qabu ka sodaa rabbii qabu ka yoo isin balleessitan isin gorsu kan isin dhosku kan badii kee iccitii kee waan hunda kee siisa taree si gorsee si dhowwee si waliin jiraatu ilaaladhu nama gaarii baafadhu yoo kanan taane sirra haaftu dhiisiriyaa akka ta'e hin baafatini wallaahi an kennaa kana ogguun laalu maadiri baay'ee tokko na taajje bakka baay'ee tokko na dhibde yaani mucaan kun bakka hundatti yoo isin koomentii namaa jala dhibde maqaan sumayyaa haasa'amne dhayxee koomentii kenniti viidiyoo meeqa waraabde jechuudha. maali sila rakkoo daddii kana maaliif sababni haayye suna taatu gaa taate sumayyaa lammanirratti dabarfanna sumayyaa lammanirrattis an nama danuu isaan taajjabe namni kuni maaliif akka inni haqa namaa dhoskuuf cinqamu kanatuyyee gaafiinatti ta'e subhaana rabbi yaa obboleeyyan maaliif haqa namaa dhoskuuf cinqamtan hadaraa maaliif haqa namaa kana dhoskuu cinqamtan haqqii haqa ani wallahi jechuudha asliin kun waggaa kuma nuufa jiraatu wallahi abbaa fedhe eenyuun caala asliin maaliif yoo jettanii abbuma fedhen sodaatu yaani dhugaa jirtu qot godhee hima malee dheengadde gaafa akkasana jedhamu jechuudha nama 15,000 akkasii nama sana hundarratti namni hundiyyuu akkas zimmee deemayyi bakka haasaa kan akka tokko goggodhe yaani laaffisuu barbaada garuu asliin qat godhee sumayyaa tasfee kaffaluu qabdi maallaqa kanaa jedhe asilii fi amzaashee jaabirii jechuudha haayye ani nama guddaadha jedhee bakka nama guddaadha jala deemu kana baay'ee tokko na dhibe yaani guddaan idaa rabbii subhaanallah sana malee hin jiru haqqi haqa kalas abbuma fedhe yoo ta'e ustaada fedhe guddaa fedhe yoo ta'e haqi qabamee irraa fuudhamuu qaba haqi namaa shari'aa musliimaa kanaan nu barsiise nu warrin qara'iniyyuu jechuudha ka gurra keenyaan dhage haa guddannee as geenye haqa jechuu maal akka ta'e
hin beeyna abbaa fedhe haa ta'u guddaa fedhe haa ta'u haqa irratti waa tokkoyyuu jechuudha. Musliimas haa ta'u kiristaanas haa ta'u nama haqa isaa miidhame gara miidhamaa gortee dubbatta akka shari'aa keenya akka ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam itti nu barsiisanitti immoo namni hin jallisa jechuudha. Maaliif akka jarri jallisan hin beeku ani wallahi baay'ee tokko na aarse maaliif dubbii jallisu haqa akka itti ifa baatee jirtu kan haasa'u maaliif tintinii ta'a dhugaa jirtu dubbachuun maaliif itti ulfaata yaani. Okay, immoo nama tokko yoo akka obboleetti keetiitti jaalattee Rabbiif jecha jaalala kana jaalattee namni kun akka maqaa isaa hin banne barbaadde hiccitiidhaan karaa keessaatiin hatta yoo abbaan sun birrii kana ofirkaa dhabe suutumaan birrii kana hayyee anatu si kaffalaa abshirii jettee ofitti qabdee sossobdee birrii sana irraa kaffalullee hin dandeessa jechuudha. Akkatti sobanii bakka nama biratti illee fokkisuudha. Wallahi amma ijoolleen namni miidiyaa kanarraa jechuudha nama meeqaa mataa ajjabi jira akkuma kiyyaa kanatti. Ammallee ijoolleen komentii yoo Sumayyaa King namni waan balleessin hin jiru joo. Wallahi namni waan balleessin hin jiru. Kun immoo ammallee badii guddaas miti birqii wayii miti. Maaliif namni jechuudha nama miiqatu nama guddaadha namni kun nama akkamiiti jennee jala yaanu barana tokkummaa sodaatee akka maqaan isaa asirratti hin baane. Sababaa tokkummaan akkasitti suuraa namaa laqxafee nama raggaxaaru jechuudha. Birrii manatti ofii ila akkana hoo jedhanii sodaatanii jechuudha. Birrii manatti namaa geessuu turan. Kana jechuun namni waa hin balleessine hin jiru. Ilmi namaa ilma namaati hin dogongoraa hin balleessa. Immoo yeroo balleesse abbaan tokko jedhe namni kun akka jiru yeroo inni sa'aadee ati maali jedha jedhee namni kun bira dhadhaabbatee jedhu namni sun akkuma bakka yaani gaarii wayitti of ilaaleeyyee waan kana dhugaa jirtu dhoska. Amma laal wallahi kan balleesse Sumayyaa otoo hin taane nama jechuudha. Namatu akkasiin jallattu godhe. Namni hundi isi dhafaasa. Uummanni koomentii dheedhee laattu kiingi yaa jamaa haqxee haqa. Rabbiin immoo irraa nama gaafata jechuudha. Wallahi waan kanarraa Rabbi nama hin dhiisu. Haqa kamiin iyyuu yoo ta'e abbaa fedhe yoo ta'e haqa isaa ilaaltee seeraan murteessuufiin dirqama. Kiristaanas haa ta'u, musliimas haa ta'u, ustaadas haa ta'u, duuriyyees haa ta'u, haqni haqa abbaa fedhe haa ta'u. Maaf haqa namaa seeraan hin laalle. Ani inni kun wallahi yeroo hunda baay'ee tokko na guba. Na aarsallee akka malee. Maaliif akka namni keenya akkana godhatu kana gaafii natti ta'a yaani. Uummanni keenya yeroo hunda yaani nama beekamtii qabu nama akkasiirra goruu bakka waan akkasiiti kan inni barbaadu. Kanas kaka beekamtii hin qabne sun miskiinni kaasa'uu hin dandeenye sunoo haa miidhamtuu laa. Kanaafuu jennaani jedhu waan akkanaa hojjettan wallahi wanni kun hin fokkisa rabbumaa jedhaati haqxii haqa seeraan ilaalaati jechuudha. Namaaf nu ta'a. Kuni asalan yaani badii guddaa waan akkatti kaan jahamaa godhanuu miti. Wallahi to'ana ta'eeti jechuudha. Ammallee baamna Sumayyaa tanaan baay'ee tokko na dhibe nama akkamii akka ta'e tsaxxeedhee nagaa rabbiitiin amma akka kana namni suuraatii fudhatee asiifachii fiigee maal jedhu maal godhaartan hin jiru taaloon naqafee jira dhiifamaa buleeyyanii. Maaltu godha maaraa maaltu ta'aara viidiyoo tokko waan kanarraa hin waraabne jechuudha. Amma namni meeqa Sumayyaadhaaf haasa'ee Sumayyaaf dallalullee tsaxxi jedhee ijaallaan. Wii nama akka kanaa subhanallah wallahi nama akka kanaa maadire nama sodaachisa. Maali yaani gadi ba'ee viidiyoo tokko raabee kalas warri kiyya balleessitee kalas balleessitee ergi jettee ani isiniifan kaffala abshirii. Intaloo sanaallee dhaqee keessaan dawwalee fi abshir kalas natuyyi birrii kana sii kaffala zimmi jedhetti dhiisi waan kana keessaa bayi. Jedhee kattaasaa gabaabsuu dadhabee zimmeedhee akkasitti jechuudha. Amma namni warra taasa siifachii fuudhee olii gadii oofee jedhu cal jedhee jaallaan. Otoo inni taa'u nama sakaantu Sumayyaadhaaf dhufee baaskaarra dhufee haasa'aaf. Akkasii kanaafuu innaan waan kanarratti baay'ee tokko na dhibee. Waa'ee hannaa immoo yaani hannaa minaamin jettanii jirra haasoftanuu sun sirrii miti. Kuni hannan jedhamu yaani maaliif fakkeenyaaf dallaala jira aslii waan sanarratti waa danuunsa haasa'e jechuudha dheengaddaa. Mucaa kan koo kana birrii meeqaan hin fide jedhe falaan hin fide akkanatti doolaara meeqa itti baasee jedhe yaani. Wanni nama iddoo tokko fuutee keessumatti biyya afaan hin beekne kana keessatti inni ittiin haasoftu afaan hin beeku kunillee sirraa nyaachuu fedha
Kanaafuu jennaani akkasuma akkasitti jechuudha wanni kun ta'uu danda'a. Kuni hattuu nama hin godhu. Okay? Wal dhabiinsa jallamanuu wal dhagahuu dhabuu kanatu rakkoo kana fide malee wallaahi hammi kun ammallee immoo waan birrii bicuu tokko bar otoo birrii danuudhaa jedhanii akka kana zahamaa godhanii asirra wal fidanii jedhanii bareeda waan bicuu tokko jedhanii dubbiin kana hunda geesse. Maalumaaf iyyuu an kana hunda irratti wannan kana isiniin jedheef maanii asaallee amma dhumteetti ajandaallee dhaabbatteetti wanta na dhibeetu jira. Wanti na dhibee dubbiidhuma nama keenya isa namni keenya kuni nama tokko gadi qabee nama tokko ol qabu. Ansanumatu gaafinatti ta'ennaani malee wallaahi waan biraatiif miti. Namni ilmi namaa kulla banii aadam kan ta'a jedhansa akkasuma maal yoon dogongoruu baadhe ilmi namaa hundinuu jechuudha namni waa hin balleessine hin jiru. Namni nama ta'ee waa hin balleessine hin jiru. Guddaan fedhe sheekiinis qeesiisinis hin balleesse jechuudha. Hayyee isii dubartii ijoollee ganaa mallee ijoolleedhaa kanaa miti. Waan birqii godhamee akkatti zahamaa godhamee irraa saamu miti. Immoo maanni kan nama keenyaa si dhiba bara. Namuma keenya nama ati nama guddaadhaa namni kun nama akkamiiti namatu wayitii haqa namaa baasuu nuti jettu bakka yaane gara abbaa tokkoo goree gara abbaa tokko gadi qabee abbaa tokko ol qabu. Haqti haqa kanas kan miidhameef haasa'i kaaqa isaa dhabeef haasa'i wanni kun guyyaa qiyaamaa si gaafachiisa rabbiin biratti. Kanammoo namni abbaan fedhe kan hin qara'inis hin beeka jechuudha. Utuu beektuu haqa namaarra jettee kaayisa tokko dhoskitee kaayisa tokkootiif akkasitti jechuun galata. Wallaahi laaziim ana baay'ee tokko natti dhaga'ame na aarse akkasii obboleeyyanii baga rabbiin nagaa buusee amma tokko yaa'anii insirratan inshaallah. Kanumaafuu ammallee waan kennaa kana baay'ee tokko akkasitti na dhibdee bakka yaa'anii hiriyaadha ittee namni hiriyaa kiyya jettu tokko jechuudha. Yeroo danuu ijoolleen dubaraa kun alhamdulillah rabbil alamin ani hiriyaa gaarii qaba wallaahi billaahi alhamdulillah. Wallaahi rabbiin hiriyaa gaarii isiniif kennu warri hiriyaa gaarii qabdanuu alhamdulillah jedha. Hiriyaa jechuun wallaahi waan fedhe abbaa fedhe caalti. Hiriyaa yeroo dhanu qalbii fokkaatti malee waan obboleettii keetti himan waan haadha keetti himan waan obboleessa keetti himan waan aalii keetti himan jechuudha dhayxee itti matta. Isiinillee waan obboleessi keessiif hin taane waan aaliin keessiif hin taane siif gooti jechuudha. Hayyee gaafati gaddite si wajjin gaddite gaafati gammadde si wajjin gaddite badii keessi satartee si dhoskitee si gorsitee akkasi malee hiriyaa akkanaa kan kayyuwat waa bicuu si balleessiti nama kaanii wajjin dhuftee sitti duultee viidiyoo meeqa sirratti waraabdee wii subhaana rabbii kalaqa sabaa samaawaati yaa rabbi yaa Allah wallaahi nama kana irraa fagaadhaa. Yaa obboleeyyan ijoollee shamaraa yeroo hiriyaa baafattan hiriyaa kaakalaaqa qabdu kan rabbiin sodaatu wallaahi kun hin dhaamsa jechuudha. Nama gaarii baafadhaa. Ka gaafasi waa balleessitan gadi ba'ee citii keessan urgufuu miti ka gaafati waa balleessiti sitti deebi'ee si gorsee jedhu ka akkasii baafadhu. Akkasii obboleeyyanii akkasuma gaa kanuma yaani kan koo